Adde zayit zayituunii fayyadama yeroo baay'ee yoo dhadhaa hin qabne zayit zayituuna fayyadama. Zayit zayituuna wali maybe rabbiin ittaawwaqa rabbiin isinii dabarsuun mala jedheeti yoo haadha faatee nyaatatu akkana godhe yoo qayyattan taate maybe rabbiin isinii dabarsuu danda'a waan jedhuufi bar warri haadha faatee nyaatatu akkana godhe maan nyaatta haadha faatee rabbiif rasuulii jedhi maan nyaatta warri akkas jettan jechuudha. Maybe in jiramiti waan ofii kiyya wanya dursinii himaa jira. Dinnicha habbaa shaniiti killee habbaa shan ganama jechuudha. Buddeena firee sadii waliin zayit zayituuna barbaree diqqee isaa buufadha coggaarraan sirriisin jiru waan ta'eef barbaree diqqoo irra buufadhaati galchaa naskafee burcuqqoo takka amma sa'aatiin 10 takka wala kawka 12 yoo ta'e ruuzii jechuudha kaarota kiyaarati cafaati aanan burcuqqoo takkaati waliin zabaadii ni beektan nanti fakkaate zabaadii onno tokkooti waliin hillimu godha zurii irratti ruuzii dhaga bakka hin jiraa miti gabshaa gurguddaa kana ni beektanii kaawwoxiidha waraaban kan haga 5 yookaan 6 Haguma garaan keessi qabe jechuudha kasanii wasaanyin qabu. Galgala geettan amma yeroo galgala raga dhuftanii galgala raga geettanii akkuma galgalli gayanii ruuza maanka 8 fi zabaadii kana jechuudha. Zabaadiin ni jira miti zabaadii kana isa lama itti banaati qaaraa keessan dabalinaa ammoo welcome kenna. Zabada kesan dabalinaati zabadin alatti maattu jira hardammo abdiisa ko welcome bashasha nama ruuza fi zabadi kana wali gaddabalaati wali shamaddadaati macan godha nyaadha aanan burcuqqoo lamarra dhuga achiin kan osoo miila takka garanaan kaasin saani sanillee achuma dhiisi ganama kaatee minjita deemiti asirebbay hirribattii kan kee ofirraa waxxari hirriba kan kee ofirraa halkan hirriba waarii qixxee lafaa ka'iiti aanan itti deebisi aanan ammoo fuul milkii fuul kireem ka jedhu malee wannoo si qofatu dhugaa koo ol baase abdiisaa koo barati akkan oromootti qaaliidha barati ati mo abdiisaa aagaa jechuun osoo taanqaa asumannaa qabaa harka waarii qixxeera ga'ee jira osoo taanqaa abdiisaan akkan qaaliidha waarii qixxee lafaa kaatanii amma aanan itti qabsiiftan hanga ji'a lama akkasuma laaltani akkasuma taatee badda beektanii jechuudha hanga ji'a lama waan kanaaf akkasuma laaltani gaafa ji'a lama wixxeetii ni agartanii jechuudha maybe haadha faateetiin qixxaa'uun maltani maybe irreen kun sirraa dhumatee eegeen duubaa tun jechuudha sarbaan duubaa kun jechuudha kan si taatee jechuudha amma garii wallahi bar haati faate bar asii qabee hanga qeensa lukaati qaamni kiyya wal qixxaa yaadu amma garii maali eegeen tun duubaani kun akkana jirti akkana duuba kana yoo laaltan garii duuba eegeen tun duubaan akkana jirti garaan tun keessaanii akka garaa baangaalii akkana keessaa baate harki kun irreen kun irra hin jiru irreen kun akkana jira irreen kun garaan tun akkana keessaa baate lutti jalatti hin jirtu bakki isin fuddatte ammoo jidduma kana jechuudha warra akkasii sun ulfa garaa qaballee jettanii maybe warri jaarsa qabdan shawwaduu dandeessan akkasii wal qixxooftanii akka haadha faate kana gubbaa qabdanii laga bu'uuf ammoo carraaqii waan akkasii san godhaa malee hinaaffaa dhiisaa wallahi hinaaffaa akkasii dhiisaa hinaaffaan akkasii very bad hinaaffaa wallahi hinaaffaan akkasii baay'ee nama jibbisiisa qal'ina yoo qabaatte ammoo qal'ina kan keessanii boonii jiraadhu idris jabana welcome bangali malee eessa beettadha wallahi dhugaa sin jedha dayyuusa dhiira oromoo irra ligidaaya dhiira oromoo qabbanaaya dhiira oromoo irra jechuudha dhiira oromoo jechuudha kan yeroo ati quba afaan keetti rafu irra bangalii wayya kabajjaati yannaa eegee naa wajji jiraata taanaan halala itti godhadheeti inni bangalii waliin jiraachuu naa wayya an dhugaa isinii himaa badhan an dhugaa nama dhugaa osoo dubbatu hodhu
Tan soqee ilma yoon eessa jirti ganama waan buna irra buufadhu dhaba. Haati eessa jirti ganama waan buna irra buufadhu dhaba. Jedhee akkanatti biyyee nyaadhee an soqu inni ammoo taa'u irra wallahi billahi 100% bangaalitti yoo heerume rakkoon qabu. Kakan kee meeshaan kan kee rasaasaa tufu ka bangaali ammoo zabaa seera isii eegaati ulaagaalee isii eegaati bulchaa. An dhugaa jirtu isinii himaa bar. Argitanii dhugaa jirtu isinii himaa. Seeraan ta'uuf jalaa qabdanii seeraan bareechisaati midhaasaati ulaagaalee isii eegaati waan isiin uf jalaa qabu barbaaddu eegaati bulchaa. Shamarran keessaa kenna kan faranjitti heeruman nan deeggaraan. Shamarran kenna ka bangaalitti heeruman haraama hin dalagin malee nan deeggaraan. Wallahi nan deeggaraan. Maalifu gaafati kabajaa hin qabneef kan ulfaa wayin dhukkee irraa kaasee tumumee kamtu jira. Kadeettee gaafa torbaanii tumumee kamtu jira. Kan oduu alarraa fuudhee galee oduu haadhaaf abbaa fuudhee galee isii tana addararume kamtu jira. Argitanii duraan dursaati ulaagaalee dubartiin qabdu baradha. Argitanii ulaagaalee dubartiin isinirraa barbaaddu. Amma dhiirri kenna boottiin tokko maalitti amanaa dubartii yoo fuudhanii galaniin siree irratti bakka gaafuma qabde san obboleessa kiyya jedhaani bar. Wallahi ani intala takka ta warra ebaluu takka fuudhee galeeni na dhiisinaan jettee na kadhatte. Ganam obboroo baatee qotiyyoota yaaftee oorruu 3-4 qottee galuu dandeessaa. Sanammoo gizee arammaan gahee aramuu dandeessaa. Kana malee ati kama boottii dirateetiin dullaa dallarra kaayee. Maan naa goota mee onnatti naa goota na him. Kanaafuyyuu shamarran kennamaa bakkasitti akkas ta'an maa bangaalitti heeruman maa jinnitti heeruman maa dhagatti heeruman osoo hin jedhin isin dhiironni ulaagaalee isinirraa barbaachisu godhaa. Rifeensa mataa keessanii miiccadhaa. Rifeensa mataa keessanii miiccadhaa. Jireenya mataa keessanii qoradhaa. Ilkaan keessan borroshadhaa. Amma dhiironni gariin paati dhiifa manarraa ta'ati ilkaan keessan guyyaa irraa borroshadhaa. Guyyaa irraa haati mana tante takiisiin giisi godhu saalfattutu jira. Waayyoo kankee yeroo deemtu jedhi hafuura kankee ufii kan keetiif qoradhu ufii kan keetiif shaawwanne jedhe shaaworii kan kee gala amma dhiira bishaan sodaattutu jira dhiira torbaanitti shaaworii hin galleetu jira. Shaaworii hin galleetu akka dubartii baadiyyaa jechuudha dhadhaa ibsattuuta mormi isii kun jechuudha yeroo akkana gadi gootee nyattee xuriin isii qaama isii irraa keessa si guututu jira. Kana jechuun kan koo jibba keessanii miti dhiironni kenna wantoota isinaafu baay'eetu jira. Siree irratti ammattanii nu waliin buluu bichaadhaa miti. Siree irratti dubartii ammatanii buluu bichaadhaa miti. Shaaworii bishaan shaaworii seentanii hin wannan jeena. Gizee shaaworii seentan ammoo saamunatu jira. Saamunaa jechuudha carqii wayii keessa kaa'ati. Carqiin kun qaamaan dhiqatan rigatan ni jira. Ida san keessa kaayaati. Ida san hin qaama keessan sirriitti akkanatti dhiqaa. Qaama keessan jechuudha. Ida san sirriitti dhiqaa. Ilkaan keessan agada ganama lafaa kaatuun borosha obboleessa kiyya. Galgala waa meeqa nyaattee raftee ganama yoo ilkaan kan kee hin boroshanne taate ilkaan kan kee sun akkam ta'uu deemaa jira. Garamitti deemaa jira ilkaan kan kee sun. Fooliin kan kee garamitti deemaa jira. Dubartoon gisee akkasii maalan dhungattu jettuun haati mana dandeessuun akkamitti dhungatti. Fooliin nama tokko gayaa miti. Fooliin haadhaatu iyyuu ilmoodhaaf gayaa miti. Gaariidhaa miti. Fakkeenyaaf yeroo harmee tante qufaan qabee yeroo isin qufaa isa fooliin tokkotti taraa jechuudha. Dhibeetu qabaa jechuudha. Kanaafuyyuu jaartii keessan dhibeeti ta'uu osoo hin taane madaanitii ta'uufii qabdan. Madaanitii ta'uun kan koo yoo bicha siree rabbaatanii bicha waliin waan ettanii miti. An kana gunninni rifeensa keessan achumatti guuturuu gootee itillee gogaa horii gootee achumatti wannoo kana baadhattee hin deemin. Rifeensa kan kee akkanatti keessa galchite akkanatti shaampoodhaan akkanatti miicci. Wallahi akkanatti miicci. Akkanatti argitanii miicci seeraan ilkaan keessa rifeensa kan kee yoo kan hin goone immoo baay'ee rakkisaadha. Argitee ka kana hin goone baay'eetu jira. Amma haati mana dante baastee kana sitti nimtu yoo ka'ii dhiqadhu jedheeni qorsitti arsii ne wuci maganooftu na alatu laalee qottu bahi
Hudduu har'a isheen ati. Namni mootii sira qabdan jala hanya. Come on. Walla dhuga mamal hayaatiin sobe seetaatti. Koomenti dhiisi bana erga ganamaa koomentu marraa dubbata ምንድን ነው እንጂ ሰው አይደለሽም ምን አይነት ሰገጤ ነሽ ታይ በቃ ኮመንት Ati afaan kan kee qabadhu deemiti indoomii kan kee affaladhu galchi indoomii kan kee indoomii biddarra kaayatee dhufe bari yookaan ammoo galchee dhufe hin beeksisa abduu san jechuudha gaafa indoomii affeelu hin beeksa nyaanni isaa madaalawaan inni mana keessaa qabu indoomiidha amma abduu see kaatee mana isaa sooratteeti indoomii malee waan biraa kan argitu indoomiidhaa fi maangoo jaalata abduu see. Itoophiyaarraa daawwatamu. Indoomidhaa fi maangoo mana abduu seetiif dhabde osoo dhabde. Banaataችሁ dhiisaa ከኢትዮጵያ መስኮል የምታረጉት ተው። ያ ችግር የለውም ኛተ ሲንግሊቲ እንዶሚ namni singiliin tokko nyaata fattaanii amma fakkeenyaaf namni singilii ta'e tokko nyaanni yeroo gabaabaa keessatti fixaatee hojjetatee baasuu danda'u indoomiin. Ati amma singilii gabbaatee dhayitee qaama furdaa kanaan gabaa keessaatti maantimii waa meeqa fiddee ruuza hojjechuurraa dhugaa dubbachuu mana kee keessa indoomii kaartoonii 20tu jira yeroo kana. Meemmat bakka kee galii hojjetattee ammuma dhayitee hojjetattee bishaan jettee nyaattee fudhattee jettee warri singiloonni indoomii kana nyaata walla indoomii mana hiyya keessatti hin arga indoomii osoo wanni fedhe galaan indoomii hin nyaatu. Ani killee baay'ee jaalladha. Onkulaalii baay'ee jaalladha. Onkulaalii mana kan koo keessaa hin dhabu. Ammas taree deebi'an indoomii akka ganama galgala abduu seen indoomii fuulii jaartii godhate kana. Warabbi indoomii wayyaa onkulaalii biyya kanaa yoo nyaatte dhuufuusaa uqsum billaahi mana keetiin inni dhuuftu ollaa keenyatti namatti jira dhuufuun hanqaafu biyya kanaa. Yo onkulaalii kana bilcheessite yookiin wanti wajjin nyaatte dhuufuu hunduu walitti sin jedhu hunduu kana sammiitti gargar jedhu dhuufaa bula. Hundi jaraan beekan. Batalee namni furdaan akka haadha baatee yoo onkulaalii nyaatte bakka bokoo fuudha kaayiroo guutuun. Akkana boombii mata rayyasii su intinii wal dhooftutti dhugaasaa godhu. Kanas iddoo nyaata nyaata intinii boodatti nyaatte. Maali soba? Indoomii ingiliffaammaa jedhama qoy. Indoomii ingiliffaammaa jedhama. Biyyootii ምግብ nyaata amma daalawaa tokkitti yoo ho'ifatte kuduraa nyaatta foon hin nyaattu indoomii keessaa kuduraa isaa jira akka salaaxaa waan adda addaa. Shorbaan isaa baay'ee barbaachisaadha. Wallaa dhugaatiin hin jedhaan noodelisti jedhama. Amma dawai indomie shisma indomie nyaatu ammas taree deebi'ee biyya indomie yeroo wanti kan naannatu jira madaa'imni mana keessatti nu warra nuti sarratanyaatiin madaa'imni mana keessatti nu bitti. Akka wanti keessatti kennite jiraatte irraa harkaa fuudhi hayaat maal fooloo namarraa kaasuun minaa taffa'u si arrabseen guddiidha. Reedi adam kunoo onkulaalii biyya kanaa yoo nyaatte kaafteeriyaa dhayitee taa'uu hin dandeessu dhufuusaa biraa warabbi dhufuusaa kaafteeriyaa guutuu tireesseen. Reedi onkulaalii inni haati faate ka'eetinii tallaajaa keessa guurrattee qabdu ala siin bilcheeffattee nyaatte dhufuusaa kaayiroo guutuu tireessaa jedha. Onkulaalii nyaatinee warri kaayiroo keessa jirtan ajaa'idha kun. Ati abduu see uf jedhetama akka nama jiruutti naasaa inni baalla. Ani Rabbi guyyaa rabbi uume mara gobbamu kun ofaasa bakka fuulii banga ganga masriini bach qoraa waltu sanin sin argo galgala rabbi mara. Mee namni guyyaa itti mana keessa shaayiddan fatee hin deemne maal nama maal haadha faata jedhu. Mee guyyaa takka mana keessa shaayiddan fatee beeka jedhu. erga nu deebisiti si godhee jira naaf deebisi hayaat. Fooloo si godheen jira. Uummanni kun hin machaa'e joo nama danuu fooloo can jedhee narraa kaafate. Inni uummata kana maal? Akka maraatte waan arganiif sirraa kaafatan. Maraatummaa miti tiiktookiin koo riippoortii ta'ee jira beektaa nama danuu dhabduse fooloo narraa kaafattee dhaqee narraa kaafataa. Era tiiktookiin koo ofiin namarraa kaasaara ta'een beeku an fooloo sin irraan kaafanne hundi keessa noo. Haadha faate mee nyaata kaayiroo keessaa nyaata bareedaa dhatti nyaattu tokko maqaa dhahi. Akki dubbadhu an dhuguma siifanii nyaata nyaadhu.
kaayiroo keessa nyaata madaalawaa የተመጣጠነ ምግብ የሚበላው ምግብ ልንገርሽ። ሚያት ማን nyaata kaayiroo keessa? Sakkaree jira. Sakkaree jira. Walla ragaa si baara tokko jala kanatti abduu see waliin turree sakkaree dhufe. Wallahi an bishaaniin ala takka peepsiidhaan ala waa biraa takka waraana dhuguu geelle. Abaaboo torba naa kenna. Maqaan aballeessu sakkaree minaan jedha bar. Abaaboo torba naa guutaati asirra 500 naa kenna. Mataan dhaaba wallahi. Abaaboo torba rabbi abaaboo tokko. Ijoolleen keenya ijoollee warra taabbiisa aagaadha jala jiru goototni warra tuulama mangistiin. Abaaboo torba nama sadii dhabame amma afur argadhee sadii. Reddi arsitti qorsitti ta'e sana hudduu abduu seenaa seen jechuun Allah rabbi jedhi jala kana jirti. Asii darbii hudduu abduu seenaa kana awwaal. Waayifaayin kan koobloog gochuu hin danda'u daataa fidadheera. Abdiisaa aagaa nabaa. Maan biyyootu goote biloogii gootee hudduu abduu seenaa sanaan buuftuu rabbi jedhi. Ali Qaasim Galatoon. Maal jettu intalli mataan xashee kun? Xashinesh indee? Intalli kun warabba. An kan nadi bawaati baatee kun maraattee jirti warabbii. Fira yoo qabaatte birrii ergaa yoo ollee as keessa firri hin jiran fira ta'een akkamsiisa. Yaalamuu qabdi intalli kun. Guys dabiliidha. An dabilii banee ka'ee. Billahi yaalamuu qabdi. Akka kaayiroo yoo biran qabu ani guyyaalchisaan. Mujaajaa keenya jarattii walii galtee na adabuu dhabuun dhibba keessatti dabalii. Abduu see takka miidheedha Hamzaaf marti. Hamza koofiyyaa kana siifan fida bitee taniin irraanfadhee kee wadde dhiifama naa godha. Dhugaa akka arabaan giree jira waan. Hamzaan jechuudha yoo waan nyaatee buluun mana keessa. Oomanii koo. Yoo waan nyaatee buluun mana keessaa yoo hin qabne Hamzaan uffata hin badu Hamzaan. Waan gara uffataati cichee uffata Hamzaan wallahi. Keeppiin isaa maqaa qabdi. Akka namatti keeppii dhagettee baadattee danda'a keeppii kaabineen ganda keessatti uummata ittiin fixxu ka fakkaatu tokko baadatte. Hamzaan waa'ee Hamzaa dubbachuun barbaada. Hamzaan nama gaariidha miskiina. Waa tokko sharrii garaan qabu. Miskiina akka garaa bu'ee hin jiru mallee hin bilchaanne dhugaa dubbachuu fi mawsa laallabbat. Bicuusi nama bilchaate atuun bilchaanne. Maali Hamzaa faarsinaa jetteeni Hamzaan gaarummaan isaa sharrummaa garaa. Faarsi isiin hin jenne us. Gaarii nama akka garaa bu'ee hin jiru warabbi qulqullu nama sharrii garaan qabu. Uffata uffachuu immoo gaaf tokkitti qofitti surree shamarranii uffata qaaraan bitadhe surree jiinsiin bitadhe gabaa dhaqee barmeedhaa wajjin bitatee surree dhalaa uffate jiinsii wayi hudduu wattartee qabdeen naannoo kana dannasu baay'ee kolfite gaafa surree dhalaa uffate kana qofitti dogongorri isaa. Ati sirree uffattee beektaan absuute walla sii surree uffattuun argine walla uffattee addaa surree. No, Hamzaan gaa tokkitti qofitti warabbi dogongora keessa surree dhalaa uffate surree jiinsii wattartu hudduu qabdeen maalli kun? Jennaan barree qaaraa birrii jabeenyaan hin bitadhe kaayiroo keessa. Nabil waan hin jiruuti arrabsaa jira malee kun faaruu miti itti amanna jedhaa. Wallahi Hamzaan gara araadaadha warabbi surree dhalaa surree shamarranii yoo keewwate illee irraa bareeda bismillahi. Hamza jechuun dheeraadha aqwaamii qaba barmeetaa malee hin beeku. Kaleessa immoo ajjala muratee jira firiizii wayii rifeensa. Akkinni irraa Ada baatee haaduu manatti bittee irraa haadee isaa yoo kan dhaga'e dirbeessa kana jedhe. Ati amma isaa waa jechuudhaa fi akka isaa sanitti jiraachuu si barbaachisa. Hamzaan jireenya singilii keessatti jireenya nama zana jedhee jiraatu Hamzaan. Dhugaa rabbi. Anjata walwaalummaa isaa shamarran kana akka malee itti jaalata. Peepsiif kanaaf caalii jaalata. Shamarran kana haa faarsu malee. Hamzaan addunyaa kanarratti waa lama perspektiiv caatiidhaa fi shamarran sirri jaalata. Hamzaan caatiidhaaf shamarran irratti qoosaan beeku Hamzaan. No, akkasummaa jedhanii no. Haadha baate akkasin jedhaniin. No, caatii halkanii guyyaa qaama minaamin hin jedhaniin. Maal gaa'e? Halkanii toofirillaa wallaa gurbichi. No, akkasummaa jedhaniin warabbi Hamzaan caatii halkanii guyyaa qaama jechuun sheemnu akkasimma. Innoo namni halkanii guyyaa qaama jedheetu maqaamuun gidee tokko wanti jechuun. Ani kan guyyaa qayyida faqinaatti fudhadhu. Jimaan gaariidha namni baay'ee qaama laal. Ani guyyaa lama sadii torbii keessaa qaamii kana bu'aa godhee qaama. Qaama hin jedhin sa'aatii takka asirra turee jedha sa'aatii takka kana keessa nama dila kanaan turtanii laayikiin tiyya hanga amma taphtaaf godhan jirtanii an ollaalaan jiru bara hanga dila kana haasa'u. Ani uummata na jala jiru kana uummata na mee warri na jaallatu. Nama dila kana laayikiin tiyya kamnaa turtii bangalle. Taphtaaf naaf godha.
Silla me warra taftana gon. Okay, abdi akan gabbarama kamada. No, best of Sri da banta da kuma to kone da bima best of Sri no. Hamzan kali dia mure wajin tabata jala jire ren tala dim to majala da ke ingili pa barresa warab di Hamzan. Malin kali dia ma an ingili pa to ko wajin tabata to dim to warab bi si jala da ke comment barresa ren I love you manamin jire da ke araba ba kanada jire kan Hamzan dubartii sirri jaalata jedhee baran kana ragaa bayaa fi'an Hamzan dubartii fedhe sirri jaalata kudhanuu osoo fuudheen kudha tokkoffaa dubartii ni jaalata. Challenge gara na aku tak surat kata. Tap ko na gara isin niya to hundi kesa skran ni pila tap ko na. Wala tap ko na ronda jira. Ugadu baju Hamza ya ada di situ. Ugadu baju. Apa ko na guda. Hamza, wai kan kemma ani ko wada si jadu kasi tara bagar. Apa ko na guda. Nama tinin jana makasa wa mu. Nama mudi tikapatan nama jalan tur tarap de wajin coast. ስለዚህ አቲ ቺኮታ ከነ ጀለ ፈፋርሱ ዲስ ዲሮኒ በረከና ዲሪ ቃሊተ የጅራ አካድ ናት ዲሪ በረከና ቢሊየን ቶ ክቲ Abdu Hamza yom na ka kan son fudin ni kairo ke son gogga ku da shanta ai miti usje. Ati kamaran da kasi hermar sun jirtu barballa hanga nyata indomi sama korra diftutti. Never dubartin da kasi tenerum. Asela dullatti akka keetti ilkaan buufte moggee buufte kaayiroo keessaa fuudhee wajjin duufamu maala jaan fuudhan. Ani dullatti ta'e iyyuu kaayiroo keessatti bareeda meeqatu jira Monaaliizaa meeqatu jira kaayiroo keessatti hundee welkaam. Hundi isaanii warra Suudaaniitti dulluumanii lafeen dugdaa jara caccabeenaan ilkaan irraa dhume qofa kaayiroo keessa goote isboondiin huddii waan furkitanii durboota fakkeessinaa barnootaa jechuun miidha. Warra dhalaa kaayiroo keessaa wanti fuudhaaf taatu ni jirti moo warra hudduu keessatti boonjii guurrate Suudaaniitti du'ee ilkaan ofirraa fide qofa guute warra. Maali namni takkabu? Ani yoon du'e Dubaayirraa Suudiirraa tokko tabbasee fidadha malee dhalaa kaayiroo keessaa maaloo nan fuudha jedheenu sheemnu warabbi sheemnu fiisi waan akkasii haadhafaati. Atu kuweetirraa dhufte fiduusi ammas hin boqabdaa malee. Kaayiroo keessa dhaltuun fiizikaala shamarran ummaan qaxaleen burtukaanu kaayiroo keessa jirti naama. Mee eenyuun fayyadee warri hudduu keessatti boonjiin keewwanneen ala ebeluutu bareedduudha kaayiroo keessaa maqaa dhahi nama beeku. Mee maqaa dhahi. Shamarran kaayiroo keessa tamta ispoonjii hudduu ati maaliif hudduu jala qaqqabdee laaltee? No, atis keewwachuu jalqabu otoo furdaan taane atis ispoonjii hudduu